isinillee rabbii isiniif haa walqixxeessu. Inshaallahu ta'ala ijoollee teessan barnoota bareedaa bareechitanii akka jireenya bareedaa jiraatan abdiin qaba. Maal jennaan hawwiin kiyya akka Oromoon jireenya bareedaa jiraatu. Istiidiyoo bilisummaatiin jira garuu akka carraa ta'e bilisummaan isin Shaashamannee kuteemi. Adaamaa keessa beetiin artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa qabsaa'aa كم جلاد؟ نيبر بادني. Goyma. نيبر بادني. Maal daliidhan asitti? يلا بيت. Maal daliidhan? Kasala gurgurtanii? Ayyee. كم بتاعتك كم والله؟ Egaa gurgurtee booda maaltu godha? Maaltu fayyadamta? Makiinaa bituu nyaata. Oh, okay, makiinaa waan biraa. Makiinaa bittee isa ooftu. Adama amma so. Finfinnee. Ichi galuu yaada qabda? Okay, barnoota barachaa jirtanii? Meeqa baratta? Shan. Juma qamaata maal mootis? Juma kan jiru? Juma kameen? Atoo? Maqaan kan jiru? Badhaasoo gabaabaa shan barataa jechuudha. Dheeraan kun afur baratu. Kan himnu inni. Meeqa baratta? Hot. Meeqa baratta? Shan. Hin baratu mee? Atoo? Hot. Sadii. Hah? Sadii mbara. Dhugaa? Okay, maallaqa mana baankii irraa meeqa qabda? Meeqa qabda maallaqa mana baankii irraa? Qabda? Wallahi. Amma yoo nuti isin kan mana baankii kaa'atan moo kamtu godha? Eega. Nama meeqa isin? Nama meeqa? Bakka lama, sadii, afur, shanii mee? Meeqa yoo isin kan isin gammachiisu? Angoo sitta. Laa isin gimmita. Carraa keessanii gaa? Carraa keessanii? Yaa madda adeefaadha. Yaa madda adeefaa? No, yaa madda. Angoo tiyan dende. Laa akkasii biti. Ana keeffadha amma. Hanga sammuu keessan keessa isin dhufee yaa madda. Dhibba. Ashi dhibba. Okay, nama meeqa isin? Namshan. Namshan. Okay. Haa yaa dhibba harkanna. Oh, takka. Meeqa? Hot. Dhibba jenne? Dhibba afurii mire? Dhibba shaniidha. Adda fudhadhaa mee? Haa sideen jinunda. Adda fudhadhaa gaa. Jaalala adda fudhadhaa. Akkaanan jaalala dhaabadhu. Akkaanan jaalalaan isin. Obs. Hot. Obs. Akkaanan jaalalaan isin kanatti jaalala adda qoddachuu qabdan. Hawwaan isin beekaa? Oromummaa fi isin kanneen isinis jaalalaan ijoollee ganda takkaati jaalala addeeradha. Gizee namni waa isin kan agarteemi jaalalaan gamtaadhaan. Obboleessi kee yoo nufi beelee jiraate obboleessi keetti yaamu qabdu. Yoo nufi ati uffata hin qabaanne lama yoo qabaatte obboleessi keetti meeqa kan nu qabdu? Tokko. Akkasii mire amma jaalala adda qoddadha. Okay? Isarra taa'us rakkoon qabu. Akkasii mire? Okay, maqaan kan inni? Maammannuudha. Anis Yaasin Ooroon jaama. Akkasii yuutuubara. Hin beektamne yuutuubara? Miidiyaa. Akkasii mire? Saniifuu galatoomaa horaa bulaa jabaadhaa biyya keessaniif jabaadhaa barnootaas baradhaa. Okay? Asirra dhaabbattanii jimaan qabeenati. Barnoota baradhu. Maaliif yoo nufi jimaa qamaate boodaas ilmaan keenuma qaban. Harri yoo barnoota baratte hoo siif faayidaa qaba jechuudha. Magaalaa Finfinnee galuun fayyadatu. Akkana jechuudha. Ayyee naga jaan. Isin jaalanne jaan. Okay. Salaama. Lafar naanis. Akkana gaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya amma karaa Hararii deemu deemna. Makiinaa qorroo. Fuula dura seenee hoo? Konkolaataa qabannee chiboo deegana amma karaa Hararii deemu deemna. Akkasi gaabo. Inshallah Rabbi nagaan nu hageessu du'aa godhaa. Kunoo konkolaataanis kana. Akkasi. Magaalaan Finfinnee kunoo tana bakka itti kunoo.
Akkami too Harari deemuu deemna magaalaa Finfinnee keessa ambaasaadara taatee jirti. Abshir. Kaantirool gootee jirti magaalaa Finfinnee. Abshir. Akkas daawwattoota keenya maal jettan? Wanni kun alhamdulillah rabbi gartee bakka rabbi nagaa siffite biyyi keenya biyya nagaa biyya milikii biyya qofa rabbi godhu isinis nagaan biyya jiggalde baragaadha of deebi'aadha wanni hundi gammachuu malee hamtuun hin jirtu abshir akka gaariitti si keessa masina Garuu magaalaa Finfinnee kana keessa namni gurraacha mate ammoo ni diimate maashaallah. alhamdulillah gamal Kan rabbiiti gaa. Akkasii yesuunis wajjuma deemnu. ay hojii barumsa Aboo harara hojii deemnu. Laalee. dhagan jira bar Wallahi. Nu hojii deemnu hojii deemnu. barumsa qaba Barnoota qaban roodis. Jettere. Kunoo boonayyaas ni jira boonayyaa. jedhu anis gaa hanga karaa walakkas ta'u isin gaggeessee Finfinnee keessaa gadi isin baasa. Akkasii. Akkasuma Karaa Oromiyaan nu baasa. Ayya nagatti baafame. Nagatti. Salaam alaikum. Wala garra ammaa si inni deemna Finfinnee. Dirqama. abshir As malee hin jiraannu. Kana kunoo faana jirra amma. arge. Boonayyaa. Sochoonee jirami. Sochoone kaane. Karaa Hararri gad deemna. Mee baa Oromiyaa kana deeyneeti. Daawwannee ammaasi waan jiru lallaa. hara shaggar kanatti ol deebina. Noon deemuu danda'u. Daa'ima tiyya kophaa argaa. Daangaarra waan galu jecha amma nu bira dhufee nu simatee waliin oollee waliin nyaannee waliin dhumee waliin bullee har'aan sana ammoo nu gaggeessuudhaaf nutis makiinaa waan farmasan deemu jecha daangaarra deemna. Kabajamtootaa fi hordoftoota waa'ee Oromoo marti keessanuu baga jirtan baga jiraanne warreen biyya alaatii fi biyya keessa daawwachaa jirtan. Amma magaalaa guddittii Oromiyaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa baafnee karaa Oromiyaa baa Hararitti deemu jirra. Haa ta'u garuu bikkattoon nuti jirru kun kaarra qorreedha. Kaarri Finfinneedhaa 5 gama kaarra qorreetiin booda jira. Hararitti deemuudhaaf. Shufeertichi keenya yookaan kaan ammoo konkolaachisaan konkolaataa Fayyisaa jedhama. Mee daawwattoota ammaa jettan. Magaalaa Finfinnee kana akkamitti karaa nagaa rabbi nu galchu. Akkasii magaalaa Finfinnee gaa hedduu bareedduudha. Dubaay fakkaatti warreen biyya alaa jirtanis kottaa. Keessattuu warreen Ameerikaa kana jirtan diyaaspooraan warreen birrii baankii Ameerikaa keessa dho'istanii jirtan kottaati fooqii gurguddoo jaara maquma Oromootti moggaaftanii maqaa naannoo inni kun hundinuu Oromiyaa naachuun Oromoo gurguutti. Yookiin kaan ammoo jaalataa jettaanii jaalataa mool jettaanii raggaasaa jettaanii dhugoomsaa jettaanii galamsoo jettaanii gaara mul'ataa yoo jettenis carcar yoo jettenis mirga qabdanii akkasumatti illee Iluu Abbaaboor Jimmaa kana hundi yoo jettaniinis gamuma gurguddaa baafnaa magaalaa Finfinnee keessatti maquma sanii naannawni sun waamama Oromoo urgoyitee jechuudha. Saniifuu ammaan tana deema aywa yaahuu haali akkasii hotta ammaan tana deemna karaa Harar deemneeti dirree dawaatii fi Amiroo kana hunda bira deemnee akkasumatti illee biloogii fi piraankiilee garaagaraa isin waraabna. Akkasumatti illee koomentii jala nu barreessaa bikka dheqaa isin nuun jettan ni deeyna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya ammaan tana baajirraa garuu magaalaa wajjuma daawwachaati. Wajjuma hordofaa ilaa Harar wajji deemna nu faana turaa isin jenna kabajaan isin gaafanna. Galatooma horaa bulaa deemana. Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya ammoo magaalaa Finfinnee keessaa ba'uu jirra. Kunoo kondominiyeem Oromiyaa bira dabarree akkasuma ammaan tana karaa haayiwee irratti ba'uu jirra. Akkasii shufeerchi keenya kan akka eeguus hin jenne Fayyisaa jedhama. Fayyisaa irratti nagaan nu haa geessu. Karaa gaarii karaa milkii nu haa godhu. Akkasii kunoo laalaa harree. Maashaallah kabajni keenya
jettee na shamaddaa. Doftoota keenya kondominiyeem safaraa jaamame. Safaraa dha. Akkasii kun bakka gaafa dhiyoo Jawaar Mohammad lafti tun lafa Oromooti, dhiiga Oromooti, lafa Oromoo irra cabee jee uummata Oromootiif kenne akkasumatti illee taakkaleen uumaanis haa galatoomu. Takkala waa hedduu hojjetee magaalaa tana keessatti taakkaleen maaliif jennaan nuti Oromoon wal komachoo osoo hin taane wal bira dhaabbanne ilaameedha waliin deemuu qabna. Akkasii taakkalee illee akkasumatti qaalii Jawaar Mohammad godhee kunoo Oromoo keessa qubachiise haa galatoomu taakkalee uumaa. Galatoomu isin jenna taakkalee gamanumaan. Kale isin kira. Basi maganaanya baboole lelo. Akkas nu biraa deemuuf deemna amma isin biraa bu'uuf deema. Karaa milkii karaa nagaa kiyya Jaafar nageetti hanqa gaawwatti deebinutti ulfaadhaati. Fayyee atillee karaa nagaa ijoollee nagaan milkiin nu gala. Awwa nageetti Anu asittiin bu'aa kunoo. Nageetti. Horaa bulaa. Okay. Milkiin gaaddarreedha ayoo deebitu ammoo. Abshir. Awooga. Horaa bulaa. Okay. Akkasi. Gaarii daawwachuudhaan bakka ni beeku. Magaalaan beeku. Amma dhiiruma nu biraa deemee. Naannichi inni as ture warra biyya asis ture jira amma dura. Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa Finfinnee irraa baanee iddoo artistii Haacaaluu Hundeessaatti isin daawwachiifnee galaan kondominiyeem amma Tulluu Diimtuu ga'u jirra. Daandii haaywee irra jirra. Waaw biyya kana rooba akka gaarii roobu jira. Roobni hedduu rooba gurguddaadha. Bishaan tokkichi rooba gabbuu gurguddaa babal'aadha. Oromiyaan akkana Green Lagos kunoo Ichi booda achiin Adaamaa baanee Adaamaarraa karaa Harar Dirree Dhawaa deemna. Saffaan Dirree Dhawaa deemaa nammoo karaa ganda Xiyyaatiin deemaa bakka itti raafuu isiniin garsiisa. Naaf saffaan ichi booda walitti deebinaa jechuudha. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya karaan rooba guddaa waan jiru jecha sagalee yoo nuti isin dhagahamuu baattis ifa walii godhaa isin jenna. Yookaan ammoo waraqaa murannee deemna. Akkasii gaa kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo akkasii waraqaa murannee baana. Karaan kun karaa saffisaa jaama. Asirraa Adaamaa deemuudhaaf yeroo muraasa daqiiqaa 30 moo kana kunoo laalaa akkasii waraqaa keenya murannee achi booda akkasii deemna. Munir Shaafiitiin bashannanaa deemu jirra. Sirbaas akkana kunoo yaa maan. Asiin ammoo galaani. Pimpinee, Pimpinee, yeah Pimpinee, Pimpinee, yeah Pimpinee. Iriyaa jaalala yeewaa duuna jala. Iriyaa jaalala yeewaa duuna jala. Ibareetu magaalaa sagalee maheen olee fuudhaa. Oobee lalee oobee lalee.
akkasigaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya karaan kun karaa Bishooftuuti. Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya karaan kun karaa Bishooftuuti. Kun olaala akkasigaa boo biyya keenya meen olaala Green Lagos karaa Bishooftuu deemu akkanatti keessa teenya bikka babbareedduu isin daawwachiifnaa marga Oromiyaa dhufnaan gammachuu takka na dhagahame maaliif jennaan marga keessaa ciisu jiru amma bofni yoona beellan beeku saffaan akkasigaa karaan kun daandii Bishooftuu deemu garuu marga balleessee jira dhiifama nama falcha biyya keenya eeguu qabna maaliif biyya keenya sirnaan eeguu qabna akkasii karaan kun karaa Adaamaa deema jechuudha kun ammoo Bishooftuu deema akkasii Bishooftuu irreecha konkolaataa kun konkolaataa nuti qabneen Oromiyaa jaa no DR jaa Dirree Dhawaati jechuudha akkasigaa adeemu nuyi kuni shufeera keenya kuno Bajjisaa jaama akkami warra Dirree Dhawaati garuu Dirree Dhawaa kan akkasii isaan nu fuudhee nu galchuudhee Dirree Dhawaatti qullubbiillee isin daawwachiifnaa bikkayyuu isin daawwachiifnaa nu faana turaa jiru oga kana hunda amma Bishooftuu inshaallah yoo rabbi jee gizee irreechi geellee dhageenyee isin daawwachiifna Bajjisaa akkas amma ni seenna konkolaataa xiqqishoo isinumaaf jennee gabbuune maal jennaan jaalala keessan malee isin malee jiraachuu dandeenyu yaa akhi billaa aleekum jalqaba keessatti kophaa imimmaan jaalalaa warra nafaa yeroodha gorsineenaa gammachuu garaa koota gadii irraanfachuu yeroodha gorsineenaa gammachuu garaa koota gadii irraanfachuu. Miidhagduu magaalaa fiixee bareedina dukkana ibsita yaadii goobana magariisa lafa hanganaa fi boona laalisi oogayya Oromoo simbona Finfinnee. maallaqa reefu waraqaa achi umuran sana asi kabaluu deema Adaamaa seenaa jiranii akkasii hordoftoota keenya qarshii reefuchi umuran san amma maallaqa si kaballeeti Adaamaa seenuu jirra waa beetii biyya addaati maashaallah rabbi irraa jaalatu akkasii amma Adaamaa seenuu jirra yoon dhageeffama dhiifama Adaamaa fi qilleensi Dirree Dhawaa wal fakkaata baga nagaan dhuftan baga nagaan dhuftan Adaamaa jaa baga nagaan nooyite Adaamaatis akkas kunoo kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa kun galma abbaa gadaati anaami kana jalqabee hanga kunoo galmi abbaa gadaa ana kanatti asiin kee abbaa gadaa sana isa kuno
kunis hoteela Malkaa Adaamaa. Kasi gaabo. Akkasi orasama. Kuno Karrayyuu hotel jedhama. Daawwattoota keenya Karrayyuu hotel akkasi. Waaw bitti boo ijaaramtee jirti moo? Ara geessu bareedaa waan hin mul'atu malee. Isaan bareedaa jechuudha. As keessa jechuudha. Asii seenan jechuudha. Kunoo galma abbaa gadaa asii seenta. Kunoo ulaan isaa asii. Yeroo dhageessi. Kunoo bika mallattoo aadaa. Kunoo kee kana wallahi. Motoraan kan qabu. Acha asii mulaa bisu. Asta gala. Lah, anu mah kalau dulu aja. Oke. Tamam, oke. Hadi jadi oke. Mana foonii ya? Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota waa'ee Nooroodhaa mana istiidiyoo hojjetamu akkasii istiidiyoo bilisummaatiin jira garuu akka carraa ta'e bilisummaan isin Shaashamannee kuteemi. Adaamaa keessa beetiin artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa qabsaa'aa haqaa qabsaa'aa dhugaa CD isaa bituu deema garuu akka orjinaala ta'e hin beekoni garuu mana bilisummaa irraa orjinaala malee kooppiin hin jiru akkasii saniifuu sababni yoo manni kun dhugaan kan bilisummaa ta'e bilisummaa iyyuuti akkasii bire yoo keessii taate rakkoon qabu saniifuu kunoo meeqa qarshii 100 orjinaala isaa bitachuu qabdanii warreen biyya alaa jirtanii kun hundinuu keessattuu Dubaay irratti Bareentoo biratti argamee jira keessaan na dubbisaa bikkee irraa argachuu dandeessan Bareentoo bira jira dheeyxanii Bareentoo biratti warreen Dubaay Imaaraat jiru argachuu dandeessanii akkana kunoo harkadeen jira qarshii 100 siifin kabalaa jechuuma kunoo okay kunoo qarshii akka dhuguuni qarshii 200 naa deebistaa jechuudha garuu silaa naatee qarshii kumattiin bituu fedha qarshii kumattiin bituu fedhe garuu hin hayyamamu maal jennaan qarshii 100 itti hayyamame malee yoo gargaaruu feetan yoo nufi qarshii kumatti illee bitachuu feetan warra isaanii akkaawuntii isaa irra naqaa malee qarshii 200 fi kanat bituun hin jiru jechuudha akkasuma qarshii 100 naa deebisee jira galatoomi nan beektu beektu chaanaalaan qaba yuutuubaraanis Yaasiin Oromootiin jaama tani neetworkiin biyya keessatti hin dalagamu biyya alaarraa hin dhufeeni akkasii maqaan keenya jaama Mubaarik jaama anis Yaasiin Oroon jaama wal barnoota gaarii abbaa chaanaala waa'ee Noorooti saniifuu rakkoon qabu kunoo artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa qabsaa'aa haqaa as gootota Oromoo hedduu jira kan waggaa 16 qabsoo Oromoo ti dabalame jeneraal Waaqaa Guutuu Nadii Gammadaa yoo jiraate Rabbi Raamataa Rabbi Mukaa baasu yoo jiraate immoo biyya bitaa salphatu jechuudha Rabbi Raamataa godhu Dr. Lammaa Magarsaa akkasii Haacaaluu Hundeessaa garuu kunoo dhuftanii irraa bitachuu dandeessanii iddoon kun maal jedhama bikkattan bakki kun bilisummaa mana bilisummaa kitaabaa fi muuziqaa afaan Oromoo iddoon maal jedhama iddoon kun Orgaan Hotel jedhama Orgaan Hotel jedhama naannoo BM itti argamu tole naannoo hoteelli kun Orgaan jedhama jalatti hojjennu gara olii kanatti immoo naannawaan isaa BM jedhama naannoo kanatti nu argachuu danda'u naannoo Firaankooti fakkeenyaaf istiidiyoon kun lakkoofsa ni qabaami istiidiyoon kun lakkoofsa bilbila dhufanii kannif lakkoofsa bilbila duwwaa 9 23 63 41 okay akkanaan bilbiluu dandeessanii viidiyoo jalaa isiniif kaa sponsor illee kaballee rakkoon qabu nama keenya rakkoon qabu okay galatoomi okay asitti illee buna ni gurguranii ottaa dhugaa as mana bilisummaa dura bunaa jira akkas siinii takamee qabu bunni iddoo afaan hin beektu siin rakkoon qabu ayyee akkas galatoomi nagatti gaa okay wal barnoota gaarii niin dhufa
karaa lammadaa Harar irratti hin deemu jira. Niin dhufa inshallah bilisummaan yoo jiraate wajji wal qunnamnu okay. Tole ayyee nagatti. Akkasii kunoo haasita CD artist Haacaaluu Hundeessaa mana wanta irraa hin biteera bilisummaa. Mana bilisummaa irraa hin bitee studio bilisummaa manneen CD fi kitaaba achirraa argachuu dandeessa yoo nufi Adaamaa keessa dhuftan lakkoofsa bilbilaallee jalaan isin eegaa. Akkasii kunoo oriijinaala qarshii 100 akka kunoo achirraa argachuu dandeessan footoon isaan gubbaa jiru. Daawud Dinqisaa Abagaazii fi hedduugaa Kaamus hedduu namni saniifuu kanamee mee bannee laallu CD waan keessa jiru laalla. Okay. Okay, banana. Lulen khamma si gaafate maal akka taate beekte? Kame? Kabadaadina kaayee bara. Ha? Maali isaa? Ganda keessaa eegani. Ganda kana eegani. Eegani. Okay. Artist Haacaaluu Hundeessaa footoo hiyyeessota yookiin kaan ammoo uummata hojii kee jaartii isaatii hojii maatii isaatii madarakaa hojii. Asitti kan amma CD qaba. Okay. Kuno. Sagalee kee hawwee jaa ilma namaa. Okay. Akkana gaa kuno. Wow. Rabbiin biyyeetti isaa salphisu leenca keenya qabsaa waaqaa falmaa mirga dhala namaa. Taaftaro. Akkas bitannee ammaan tana Adaamaan na uti gaa kitireedhaati jaakeeta lamaan uffadhe uummanni na ajaa'ibaa ture. Amma Ibrahim Baasa uummanni magaalaa keessa na laalaa ture akkaan Finfinnee irraa dhufe nan beekani. Akkasii kunoo Adaamaan akkana jirti. Ayya kumme. Afaan Oromoo. Kunuuga Adaamaa jirra, Adaamaa irraa Jimaa jirra. Jimaa Adaamaa kana ilaaluu fi. Abba lama godhe dhibba shan qabna. Dhibba takka gisee deemne sponsora bakka as itti maddu bikkan. Sai dhufan maali YouTube irra laalanii si bira dhufanii bitatan. Ni taa'e. Maal jette? Taraa lamatti deemnu rakkoon qabu. Warra jajjareeti? Dhibbiin jiruuti. Meeqa amma 500 kun jechuudha. Bakka dhibbi liqii nu biratti hafu sponsora dhibbiniiti. Ijoollee biyya teenyaati kan himate maal rakkoon qabu. Warra isaati. Waddeessa. Eessa? Warra Bromsa qabamtan gaafuu Adaamaa keessatti. Isinoo warra artistii keessan guddaan beektanii Bromsa. Bromsa artistii keessan ka diraamaa dalagu warra qobboo tokkichaasanii jira. Reedoo hoteelitti argaman gaafannoo dubbina nyaanni hottaatii bira. Maqaatti hin baafne Shaafaa jaa. Iddoo Jimaa. Reedoo hotel cina magaalaa. Reedoo hotel safar Harargee. Egaa Jimaa Ganda Harargeeti kun. Ganda Harargee. Oo gandani qabnaas keessaa isi lafa guddoo qabna warri Harargee honnoo Adaamaa keessaa. Egaa hawwamtootaa fi hordoftoota kiyyaa amma Karrayyuu seenee jirra. Mataaratti gad Mataara achitti gad dhiyaachuu jirra amma Karrayyuu seenee jirra. Gizee yeroo nama hedduu ta'anii Karrayyuun aadaa isaanii uffatanii deeman konkolaataa yoo nu dhaabbise gabbuuneeti salaamnee akkasitti illee viidiyoo isinii waraabna kunoo gaala laala.
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰሜን ሸዋ ጃ ገርቴ ሰሜን ሸዋ ዞን ምስራቅ ምናምን ሸንኮራ ወረዳ ጃ አይ ድቢራ ከራማራ አሳማራ ይቻላል asitti amma ganda amaaraati jechuudha. Ganda amaaraati amma yoo as buute Oromiyaa beeku. Afaan amaaraa namni haasofni jedhu. Fi argobbaa jira. Amma masgiida kana gartee argobbaati. Okay. Afaan amaaraa nu dubbatanidha. Afaan Oromoo. Mee dubbisnu? Dubbatan. Aboota. Wallahi dubbatan. Gaddabarree ammaasii Oromiyaadha. Amma akkana gaddabarree xiqqasoo akkana kiyya dhoydu. Onoo Teediroos hundaa jiraatu. Ayyee. Waan biraa biyye. kilomeetira takka waddan jiranii meetiruma dhibba garuu naannoo Amaaraati osuma karaa Harargee gad deemaa jirru eega meetira dhibba qoddeemne booda ammaasii naannoo Oromiyaa seenne akkana gaa Itoophiyaa wal danda'uun akkana ammaasii gad deemnee naannoo Somaalee seenna Somaalee jira ammaasii xiqqashoo ichi seekne naannoo Oromiyaa seennaa jechuudha waan biraati. Akkanii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya mataaraa jira nama ganda burtukaana akkasii kunoo safaanis ni jira mataaraa jira gaa akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya inshaallah amma laaqana nyaannee ichi booda kana wal agarra nagannuu tura hanga laaqana nyaannutti gaa bikka kana waatu jira saniif kaameeraa ol qaqqabuun dorkaadha. amma laaqana nyaannee ichi booda kana qamaan kunoo xibsi nyaachuu jira oofigaa saayibo tiiticha birraa hin danda'ani apa karanya ካልተሰጠን ምን እናርገው አባቴ አሁን እኮ የኛ ችግር አለ አሁን ያበጋዝ ችግር ሰፋ አበጋዝ ተቀብያለሁ ካለ ማለት ነው ግዴና ሲቲ አለ ይሄዳል ችግር የለም biyya kana oo waan ta'eef isaa tiitichi hedduu nama jira. Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa amma laaqana nyaannee mataa ba'aanaa fantaallee irraa magaalaa karaa irra deemu jira. Booda kana Awaash irraan Ciroo har'a qamooti jira gisee karaa deemu akkaan hin muune hirribni akkana hin qabne qabaatiin jira. Akkasii gaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa naannoo kana gaa hawaasa Oromoodhaa Karrayyuutu jiraata. Iddoon gammoojjiidha. Akkasii gaa gammoojji amma mataaraa Awaash seenne Awaash irraan Cirurraan akkasitti deemna gaa akka eegutti maatii keenyaatti nu faana turan affeeraa keenya kabajaan isin gaafanna Oromiyaa hojjuma daawwachuu jirra hojjuma daawwachaa hojii turru nu faana turan akkasii.
laga ililirare muken wabira dhabbatu tarre midhaan gosayuun mugudaa garra ashitaa waadii fandishaa moyra soora labbuutti leellisa qalbii goosuma waartuu badhaasa rabbii bareedni uuma faaya addunyaa dhihana qalbii ifa jireenya himannin fituu dubbii dheereysu bareeda uuma rabbiin haa nu dhiisu bareeda uuma rabbiin haa nu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuno amma. Eise tani? Deema jirra Mahmude ganda keetiin jira gaa jaala kiyya akkasii kuno deema jirra. Maashaallah ijoollee deemaati. Barnoota ijoollee teessan barsiisaa jirtanii. Maaliif jennaan har'aan tan isin yoonu besteessan ijoolleen teessan Finfinnee keessa guddatti. Akkasuma akkasii miti. Gamoo bareedduu keessa guddatti. Saniifuu barnoota ijoollee barsiisaadha. Isi warri daangaara jirtan keessatti warri asabootiif kun diina hedduu qabdanii akka ajaa'iba inshaallahu taala yoo rabbi jee lafti wal qixxaattii akkasuma bira saniifuu rakkoon qabu asaboot biyya gootaa eertuu fi gantuu akkan goggoota akkasii gaafama carraa bareedaan qaba maali jennaan isin keessa dhufee iddoo waraabuuf an biyyi kiyya warrootan sooressa jaarraa abbaa gadaanii beekanii an adeera akkasii bira sanifu Yaman rain dhufe sanifu rakkoon qabu maali jennaan oromummaan daawwachuu dhufe ilmaan kiyyaa fi maatii kiyya chidhise oromoo daawwachuuf hin dhufe sanifu sana ati ni beektaan ayyee yoo dhufte okay Mahmudeen beektu Mahmudeen beeku hamana rifeensaa qabu Hamsar Beniti. Adani fi radata. Radata ise. Aha warra jimaa dalagee dhufe. Akaafte dhufte moo. Akka saatoo maqaan kee? Abdullah Umar nanya. Abdullah Umar atoo? Ahmad Usman nanya. Ahmad Usman atoo? Ali Ahmad. Ali atoo? Abdul Bili atoo? Ati. Ali atoo. Akka warra gammoojjii taakaati maal? Hai khofuu maa uffata? Reebdani. Ismaan beeku dhote baddaadhi. Warra baddaadhi? Wayi faayidaan qabdu warra baddaa akka kiyyaati. Kilaashi dhahuun beektu waa takka godhuun beektu akkasi atoo? 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 Akkasi ijoollee maal jette? Deema akkasi jimaa qamoo jirtan boo jimaa isin kan fideetin dhufe walloo kanuma jiru yoo dheeraa qabaate manuu fidinu isaa yeroo dhaganya dheeraa isin fidu rabbi okay jimaa dheeraan fidaaf awsi Keshop ya? Kuno jimaan dheeraa kanaan qamoo jira aadaa marraan bite abootaa yeroo kan nuti kumsu teeti dheeraa kanaan eegaa la meela la rabbi Allah guyyaa ran tanaa feekaa ramada khadira ramada godi kana beeje keenya le milki amin amin rabbi jaalate jelle aanani godi amin amin jaalate jelle la deemnu godi amin amin oda be kaba kama jimaa dheeraa federa rabbi bisa are rayu amin 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 dille la gaafreeto warra ga jaalate saa wurti tu bina godi amin 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 kanao bedada la jimaa kama addo askala malik Oromon gize yeroo jechuun dhiifama naa godha gizeen keessa bite olla gallaa bite yeroo waa doqoddatu aannan tokkoon bikka takkaa dhuyti akkasuma akkasuma saniifuu jimaa kana anyu isin bidaanaa isin bidee bire akkasuma qaatanii tabbaa tokko irraa fudhatu jimaa kamaalitti hajaalalaa ta'e akkasii saniifuu du'aa'ee waan naa gootaniif galatoomaa isinlee rabbii isiniif haa walqixxeessu inshallah taala ijoollee teessan barnoota bareedaa bareechitanii akka jireenya bareedaa jiraatan abdiin qaba maal jennaan hawwiin kiyya akka Oromoon jireenya bareedaa jiraatu inshallah taala amata kurnan akka irraa garteemi makiinaa mataa keessatti uffate kana abdiin qaba jechuudha seegale saniifuu waa takka si yaadina inshallah jiraadda
garuu biyya keessan jaaladha. Biyyeen biyya keessan isin haa nyaattu. Maaliif naan namni biyya hin qabne saree maraattuudhaa jee sooressi jaarraa abbaa gadaa keessattuu sareedhaa jee saree maraattu akkasuma akkasii namayyuu maaddi keerradhaa yoo amma biyya keessa jirta amma biyya kiyya kana keessaan jira jechuudha waan hin biyya namaarraa dhufe jecha afaan oromootiin dubbata fada uunjaa fada iinjaa sababni biyya kiyya gaa obboleeyyan kiyyaa wajjin hin jira saniifuu hedduun isin jaaladhaa horaa bulaa deebanaa rabbiin isin aibisu sigale sanifu rizqi baballo rabbi isin itti hakanun isin jaa qamaa mirqana du'aayinu godha akkana gaangal maayidee warra gaangatti bisa godhu amtu rabbi siragamu ewa rabbi siragamu jaalaaf gammachuu kuma dhufte kanatti warra nagaan bubbee nagaan galu rabbi siragamu aamin 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 anis iddoon kiyya baddaadha garuu gaara mul'atanii bitanii gaara mul'ata konyaa keenya magaalaa wataranii biya watarni beetanii sooressi jaarraa abbaa gadaa ganda keenya dhalte akkasii saniif rakkoon qabu inshallah lammadan maasi dhufeetiin isin magaan keenya rashaad adam asmaan dhufa rashaad lakkoofsa keetti illee naa kanita inshallah wal dubbisna okay Yasin Najash yookiin kaan ammoo Yasin Oron jaama amma YouTube irra kan barbaadu amma YouTube irra jirtan eewa alaasee jirti ayo Oromoon tokkuma taatu ayo Eenyuun jaarraa abbaa gadaa meetarame? Meetare ayi jirti bire abbaadhaan ni jiraas Ni jira akkana kono innis ituura sanaa keessa ammee meesoo ni beektaa? Ammee meesoo fi ammee Mahammad jedhanii ammee nu jedhanii qoosatti kunis ituura kunis ituura anammoo ala inshallah nuti Oromoon tokkuma gosti itti ol baraafe akkasii okay duwwaa sagal 85 duwwaa 8 90 90 fi 6 sagaltamii jaha jechuudha. Inshallah taala daawwattoota kiyya waa hundaniin beeysa. Fakkeenyaaf rakkinni naannoo kana jiru mee isin maal hin qabne naannoo kanaaf? Naannoo kana hin qabne. Naannoo kana bishaan jira. Bishaan jiru. Rakkoo ifaa jedhu. Rakkoo ifaa malee. Rakkoo ifaa okay. Kalammadaa naannoon jireenyi dhuunfaatu akkamii jiraatan? Akka dhuunfaa gaa jireenyi hundinuu qaalee jira. Dhuunfaa keenya rasaasaan jaalatu asitti. Rasaasaan bulla kilaashin bulla amma. Akkasii amma wanni isaa jalmarra jiru. Oriin keenyaaf gaarii jira. Jira. Amma irra du'aa itti goonee deebisan. Taraa gad deebinu kun akkamitti deebina? Akkasii rakkoon qabu raashina waan nyaataniif kana kana onni jiraame. Hin qabnu garuu kadhuu mataa tokko tokkotti. Okay akka daawwattoonni kiyya isin gargaarus ni godhan. Inshallah yoon fi daawwattoonni kiyya isin gargaaree akkaawuntii wanta si nuun jaan gartee gargaaraa isaan kan nuun jaani maallaqa nati irratti ergansan gartee see abbaa gadaa wajji wal dubbiseetiin isinii fidee dhufaa jechuudha. Akkasii okay maaliif nuti Oromoo gargaaru biyya kana dhumne saniifuu rakkoo qabu inshallah. Akkana kun abshir abshir isin wajjin ka Anillee eegisatu wayis garsiisa. Wajji kana Nageet tura nageet gala nageet Akan nagaale ayya Gimati kamana namun betulan. Oke. Haymanot andi sosata. Gimati kamana? Anyu jarran asibi jarra abba gada astai mere debileti akka gaari sena wajjo hasoina okay negeti okay umma kunis magala meiso jirtu akam nagani oh iya Mahmude kono magala te senin jira jala kiya akasi meiso sene jira jalau kono mao bitite tolte jirti khoto Mahmude hot mana bezai berani si hot kono la mana banki unda jira ganda ke sana dera kiya akasi ai Mahmude mangisi da dia jirta Mahmude gante ke tole jira hot Mahmude gante ke tole jira hot kamatu amma abba rakasi bona ani wakili ro wali chimba abba rakasi bona akasi Nabi majata indubatu afani kabdu.
Magaalaan gamanaan jechuudha. Magaalaan meeshaa gamanaan akkasii qaba. Akkasii qaba. Meeshaa fa iddoo shaggituu ilaalame kan karaarra deemtu. Dindilee meeshaa sana. Wah, akan. Magaalaan faana tura filoogni jira. Oromiyaan ni daawwattan guututti. Isinummaan hanga dhumaa daawwadhaa subscribe like share godhuun dagatina kanuma. Wannummaan nuti isin ajajnu subscribe waan like share godhu malee gama Oromiyaa daawwachiisutti nuti isin jira jechuudha. Lellisa qalbii bareedni uumaa faaya addunyaa dhihana qalbii ifa jireenya himanni fituu dubbii dheeressu bareeda uumaa rabbiin haa nu dhiisu bareeda uumaa rabbiin haa nu sawa himimsu farda gamoji gabe fulla hubadda darami loga bilitu gara go hadakiye waji shimbira sorul buti lellisa qalbi kosuma wartu bada sarbi bareni uma faya dunya dihana qalbi ifa jireenya himanni fituu dubbii dheeressu bareeda uumaa rabbiin haa nu dhiisu bareeda uumaa rabbiin haa turut jigoota cubbaa laala kun jigoonni cubbaa jira arba rakkatee dha rakkattoon soran buuti lellisa qalbii bareedni uumaa faaya addunyaa dhihana qalbii ifa jireenya himanni fituu dubbii dheeressu bareeda uumaa rabbiin haa nu dhiisu bareeda uumaa rabbiin haa nu amma hirna seenne
magaalaan isa suma waan jiru bifa magaalaa dukkanaa magaalaa ayee daawwattoota fayyadan hedduu Herna jirra Herna seenee kanaafuu amma booda mafatiyaan tuute akka dhiifama nurraa tahaa isin hirnarratti dhaabbannee jechuudha. Amma olii karaa olii ol deebinu faayoo isin warri malee hanqaate amma har'aaf dhiifama hirnarratti viidiyoon keenya dhaabbata. Maaliif hirnarra dhaabbata? Egaa dukkanoota ifaan hin jiru jechiin galgala jechuudha. Kanumaa fi hedduu dhiifama isin gaafachaa egaa carraadha kun waan nuti goonee isin miti. Carraa keenya oguma deemnu dukkanaa hedduu dhiifama magaalaa dhiyaantu akkasii inshallah viidiyoo biraatiin walitti deemnaa maal jennaan amma booda magaalaa Hernaatis bullaati akkasii waraabnaa hawaasa Hernaatis laalaa hawaasni akkamitti jireenya akkam jiraata ciroos bulaa baddeessaas akkasitti waraabnaa amma booda galamsoos wanta jecha saniifuu kun Hernaatti dukkana jabduun nu argate eeguma ciroorraa gabbaane aduun dhiite barkakkattee irratti ammoo xiqqishoo isin waraabnee turre haa ta'u garuu Herna irratti nu dukkanaa amma harkeerraa zaatakka inshallah viidiyoo biraatiin walitti deebinaa nagaan nu turaa isin jenna yookiin kaan ammoo yoo dukkana taates magaalaa isin waraabnaa galatooma horaa bulaa deebinaa Oromiyaa ganaa isin daawwachiifnaa kutatti godinatti akkasumatti illee ilaa gandaa deemnee isin daawwachiifne isin jenna horaa bulaa nagaatti nu tura.